Ayyee ibsitu gaaffiin si gaafadha addunyaa kanarraa maal akkaan jaallattu? Abbaan manaa gaarii akkaan jaalladha. Jaalallee jechuudha. Ati jaalallee hin qabdu? Hin qabdu jaalallee? Jaalallee hin qabu. Amma dura jaaladhee hin beeku. Jaalachuuf yaadanii qabda garuu? Amma duratti yaadne gana. Ayyee hagaarraan tanaa jaalallee dhabuun kee maal si godhe? Maal sirriitti argamsiisa? Noonni irratti argaman jiru. Ati garuu akkam jechuun jaalallee dhabuun kee akkam miira akkamii keessa jirtan? Silaa argattee fa'aa hagamii? Silaa argadhe baay'ee natti tola. Amma ati waa sadiin sii fila. Makiinaa bareedduu fi mana bareedaa jaalallee gaarii isaan san keessaa inni kam jaallata? Ammoo jaarsa gaariin jaalladha. Jaarsa gaarii jaallata? Ayyee dhiirarraa dhiira akkam jaallata? Dhiira kabajaa qabdu. Dhiira kabajaa qabdu. Qaamaan hoo fakkeenyaaf qaamaan akkam jaallata? Qaamaan illee yoo jedduma gadeessa wayiiti. Kana fa'aa qabu jaallatu borci fa'aa qabu. Laa borci maal godhiira furdoo guutaraa ta'e midhaan itti naqadda. Ayyee nama dhiira akkasii jaallataa jiru. Asumaan dhugaa jaalallee akkasittiin barbaadee ittiin jiruuni. Taasisaan hello hayi oggasiin nyaan keessan dubbisee qabda ishee. Akkas jaalallee jaarsi akkasii ofii jaalalleen akkasii keessaan dhuftanii dubbisuu dandeessanii imshoon namaan jaaladhu barbaadaa jirti waan jetteefi akkasii ayyee salaam jedhii nu irratti. Nagaa nu turaa.